Columbus law laalla. Columbus law ka jedhamu kun jalqaba Columbus law sun laala. Law of force gravitational laala. Just force is equals to G capital M1 M2 over what? Over R squared dha. Kana jechuun wanti maasii lamaan qabu tokko maasii M1 haa jennu less then M2 haa jennu then distance gidduu kanaa qaba jechuudha. R qaba. Yeroo sanatti ammoo wantoonni maasii lamaan kun qaban kun lama maal godhu attract wal godhu jedha. Attraction force tu jira. So attraction force maaliin kennama? Isa kanaan kennama jechuudha. Force of gravitational is equals to G constant dha. M1 M2 or R square dha jechuudha. Akkuma san yoo kun sadarkaa maaliitti huge object yookiin immoo wantoota baay'ee maasiin isaa gurguddaa ta'an jechuudha. Pilaaneetii fakkeenyaaf eerzii fi just saaniifa fudhachuu dandeenya. Earth and moon ji'aa fi lafa akkasumas earthii fi saan dachee fi maalinni aduu fudhachuu dandeenya. Kunniin maalinni wantoota maasii gurguddaa qabanii jechuudha. So forsiin hin jira jechuudha. Forsiin gidduu kana hin jira. Kan biraa immoo yoo force irraa gadi buunee sadarkaa atomic levelidha. Atomic level atomiin tokko just positive or negative charge qaba jechuudha. Positive charge fi negative charge warri qaban kun forsiin gidduu isaanii jiraachuu ni mala. Fakkeenyaaf charge wayii as yoo jiraate then charging biraas as yoo jiraate then charging less charge waan haa jennu charge tu haa jennu tu haa jennu distance arredhaan adda baana. Chargeonni kunniin lamaan forsiin isaan lamaan gidduu ni jira jechuudha. Sun maal illee electrostatic force jedhama. Kun immoo electrostatic force akka isa kana maalinni attraction qofaa miti. Kunin here attraction qofa. Inni kun immoo repulsive and attraction illee hammata jechuudha. Lamaan iyyuu humna wal dhiibuu fi humna wal harkisa. Sababni isaa maaliif seera chargii keessa principle of charge keessa maalinni chargii wal fakkaata like charges what repel each other. Chargii wal fakkaataan wal dhiibu. Positive wal dhiibu iddoo tokko ta'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf just atomii tokko fudhanna nucleus irra maalinni positive proton jira then neutronin neutrally ka charge hin qabne charge isaa then surround isaa kan maaltu marsee jira electronatu marsee jira jechuudha. Electron marsanii argamne jechuudha. Center surround isaa jechuudha. Bifa planeetiidhaan marsanii argamanii jechuudha. Kunni maalinni negative charge dha jechuudha. So kanaafuu atomiin kun jiraachuudhaaf attraction gidduu isaanii maalinni gidduu protonii fi electronii jira jechuudha. Kanaafuu negative fi negative wal dhiiba like charge waan ta'eef. Kan biraa immoo positive fi negative opposite charge what attracts each other. So Columbus law maal jedha? Columbus law electrostatic force is equals to K Columbus constant dha. Q1 charge jechuudha. Charge kana jechuudha. Isa charge kan times Q2 over R squared dha. Your definition yoo laalle immoo force is directly proportional to products of charges, products of two charges jechuudha. Inversely related faallas fuggisu maaliti inversely forcing inversely maaliti inversely radiusii kanaati jechuudha. Radiusiin keenya yoo dabalaa deemu for example here charging tokkos jira radiusiin isaa
lama haa jennu Q2 hin jira. Yoo just radius isaa Q2 4 goone here kun lama kun 4 yommuu dabala forcing gidduu kana humni wal harkisuu gidduu isa kanaaf kana gidduu jiru baay'ee jechuun guddaadha. Kanaa immoo hin xiqqaata akkuma raadiyeesiin guddataa deemu maal jedhama forcing kenna forcing Q1 fi Q2 gidduu jiru hir'ataa deemaa jechuudha. Kanaafuu maal inni forcing kenna for electrostatic forcing kenna kan chaarjiiwwan gidduu jiru when raadiyeesiin kenna yookiin immoo distaansiin between two chaarjii jiru immoo dabalaa deeme maal inni forcing kenna decrease ta'a jechuudha. Decrease ta'a. Yoo immoo productiin bifa saniin productiin kenna immoo chaarjiin kenna dabalaa deeman maal ta'a forcing kenna dabalaa deema jechuudha. Maafii directly proportionally waan hariiroo sirrii waan qaban kun immoo hariiroo sirrii hin qaban raadiyeesii waliin inverse relationship qaban. So kanaafuu force inversely related with R square jechuudha. Yoo just R yoo dabalu force ni hir'ata. Raadiyeesiin yoo hir'atu immoo forcing kenna here just isa kana immoo xiqqeessuu dandeenya. Kaqara just dura lama ture tokkotti yoo deebisne immoo maal ta'a more increased ta'a jechuudha. Our force become more increased. Just isa kanaaf keen kun immoo hiikni isaa maal inni K is equals to electrostatic constant kun 1 over just 4 pi E naught permeability for space jedhamti isin tunine isin just 8.85 times 10 raised to minus 2 LV taatiin kun immoo hima kana just K is equals to 1 over 4 pi jechuun then lakkoofsa kana here bakka kana yoo buusna immoo K is equals to what 9 times 10 raised to 9 garas almost garas dhiyaataa jechuudha. Just force Q1 just Q1 Q2 irratti qabu yoo barbaanna just force just here A jennu B jennu just force AB jennu is equals to K Q1 Q2 over just R ni jirti R squared dha. Forcing Q1 Q2 irratti qabu is equals to inversely jechuudha. Inversely forcing just Q1 Q2 irratti qabu wajjin wal qixaa jechuudha. Tokko inni force kana irratti qabuu fi forcing B jechuudha. I mean charging Q'n chargii Q1 irratti qabu wanti isaanii just magnitude isaanii wal qixa. Direction isaanii garuu garaagaraa jechuudha. So kanaafuu seeraan third law of action in the reaction force sanaan tokko jechuudha. Seerriin electrostatic force kun bifa sanaan lallama jechuudha. Kan biraa immoo here wanti kun vectoridha. Vector kana yoo jennu just seera vectorii fayyadamneet addition and subtraction maal kan goonu complete I mean kan split goonu componentidhaan seera maal inni vectorii fayyadamna jechuudha. Yeroo garii immoo just negative annu kenna for example here negative Q1 then Q2 R kenna jira. Then wanti isaanii barbaaduudhaaf electrostatic force isaa barbaaduudhaaf just negative times negative I mean positive negative ta'a. Garuu immoo negative kana immoo yoo addition irratti yookiin immoo component irratti vector formidhaan yoo kaa'uu barbaanne malee yeroo baay'ee magnitude negative kana ni balleessina jechuudha. Negative wanti K just negative just magnitude of Q2 over R square jenna. Then just absolute value of negative one is become what positive.
bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Here bifa kanaan hojjanna. Negatiivni kun maal inni attraction force ta'uu agarsiisa wanti sun. Attraction force ta'uu agarsiisa jechuudha. Example Q1 inni isaa 6 microcoulomb dha. Q2 immoo 2 microcoulomb dha. Distance isaan gidduu jiru immoo 3 millimeter dha. So force of electrostatic barbaaduudhaaf K absolute value of Q1 times absolute value of Q2 over what R square. Then force of electrostatics become what? Just here 9 times 10 raised to 9 times what? 6 microcoulomb. 6 microcoulomb jechuun micro jechuun times 10 raised to minus 6 dha. So kanaafuu 6 times 10 raised to minus 6. Then here 2 times 10 raised to minus what? 6 over what? R square 3 millimeter. 10 millimeter jechuun gara meetiraatti deebisuu qabna. 3 times 10 raised to minus 3 ta'a jechuudha kun. Times 10 raised to minus what? 3. The whole what? The whole squared. Forcing can is equals to 9 times 10 raised to 9 here kunii fi sorry jalqaba 12 baay'isuu 9 dhibbaa fi simply 9 baay'isuu 10 raised to what here 12 negative 12 irraa 9 minus 3 ta'a over what here kanas kiriyyuun 9 times 10 raised to sorry here times 12 jaha fi 2 jechuudha. Then 9 times 10 raised to minus what 6 jechuudha. 9 hin baddee then what 12 then kana gubbatti yoo deebisne plus 6 times 10 raised to what 3 newton jechuudha. Kana dhufaa jechuudha deebiin isaa. Here gaaffiin kun just charging sadiitu jira. Charging Q1 positive 5 microcoulomb dha. Q2 immoo negative minus 2 microcoulomb. Then Q positive is 5 microcoulomb. The distance between them just the distance between charge 1 and charge 3 here is A. When A is what? When A is equals to 0.1 meter yoo ta'e jechuudha. 0.1 meter yoo ta'e distance isaanii kana. Then the force find electrostatic force D2 Q1 and Q2 on what? On Q3 just so kanaafu force Q3 irra jiru barbaade yoo nun jedhan force Q3 irra jiru just tokko force kallattii kanaan dhufu maal godha garaatti kallattii gara bitaatti attract godha. Why? Because negative waan ta'eef. Then here force kallattii kanaa jiru jechuudha. Then force kallattii kanaa jiru here charge what positive. Kanaafu kun maal godha repel godha jechuudha kallattii kanatti. Kun kallattii kanatti attract godha here negative ni kun jechuudha. Then positive ni kun kallattii sanitti achi dhiibaa jechuudha. So kanaafu let's start with the simply isa kanarraa haa eegallu. Q force 2 3 force 2 I mean Q 1 in Q3 irratti force in apply gochuu danda'a is equals to K times Q 2 Q 3 over R squared. Then if 2 3 is equals to what here K 9 times 10 raised to 9 times what magnitude isa kana fudhanna just negative one attraction qofa agarsiisa. We don't use a negative in our calculation. So kanaafu 2 times micro jechuun 10 raised to 6 coulomb dha. Then here 5 dha.
times 5 times 10 raised to what minus 10 coulomb over 0 point distance እንግዲህ 0.1 0.1 the whole square የምሆን f 2 3 is equals to then የሙ ታርሚዋን ከኔ ለማውለት ተደበሉ ኔጌቲቭ ጃፍ 12 irraa 9 jechuun just 3 dhufa here 9 2 times 5 become 10 here raised to 10 term just 9 times 10 raised to what minus 2 over what over here 1 times 10 raised to minus 2 yemu kana square goon yemu square goon 0.01 ta so bifa kana barra then isa kana mo remove goona so mekata f2 3 is equals to 9 newton ta jechuudha. kan biraa immoo just here q2 fi q3 apply force apply ni godhu q1 3 is equals to q1 q3 so over r square sorry f1 3 is equals to what 9 times 10 raised to 9 then times what q1 in kinamalen 5 times 5 10 raised to minus 6 microton amalle 5 times 10 raised to what minus 6 over r square da r square in kina here just radical 2 just times a da 0.1 the whole square da then f1 series is equals to 1 9 times 10 raised to here just become 25 and so minus 12 is then minus 3 times 25 over what at here 2 times 10 raised to minus 2 ta'a jechuudha. Yeah, so kanaafu f1 less akkan calculate godhet just 11.25 newton ta'a. Here amma asitti immoo kallattii kanaan just direction just horizontal dhalle miti vertical dhalle miti so kun kallattii kanatti deema jechuudha bifa kanaan jechuudha kun isa kana then f1 series isa kana f1 series so kanaafu isa kana yookaan just victory y direction fi x direction hin qaba jechuudha so kanaafu component isaati split gochuu qabna so kanaafu akkamitti split gochuudhaaf dirqama angliin here theta wayin nu barbaachisa theta kan argachuudhaaf maalin here just kunin 90 degree akka ta'een beekama just 90 degree da 90 degree da rogni lamaan kunii fi kunis wal qixa just let's say roga kana barbaadarra roga kana barbaaduudhaaf here just tan theta fayyadamu kunin hypotenuse da already kunin beekama hypotenuse da a over a da tan theta so kanaasu wanta just theta meeqaatu tokko ta'a theta 45 tt jechuudha angle 45 tu tan isa tokko ta'a so kanaafu anglein isa here anglein isa kana 45 degree da 45 degree yoo ta'e inni kun kofichi kun jechuudha kofichi kun illee 45 ta'a maafi kofa waliin duubaati kofti waliin duuba lamaan isaanii
aangiliin isaanii wal qixaa jechuudha. So kanaafuu wantiin kenna forsiin kenna bifa kanaan ta'a. Here F1 sorry 2 3 kunin 2 dha. Then kun immoo F1 at what 45 degree 45 degree quadrant 1 keessa jira jechuudha. So kunin F1 attract godhaara gara ofiititti negative. So negative 9 times 10 raised to negative 9 newton qofaadha jechuudha. Then forcing kun immoo 11.25 what newton dha jechuudha. Then F1 y fi F1 x dha barbaadna jechuudha. F1 x is equals to what 11 point kana jechuudha. 11.25 newton cos of what cos of 45 degree. Then F2 1 3 y is equals to 11 point what 0.25 sine of what 45 degree is equals to just gatiin isaanii wal qixa ta'a. Just 7.94 ta'a jechuudha. Here kun isa kana ta'a ka jira lamaanuu jechuudha. Then amma collect walitti goon just x dha y dha. Then F23 just horizontal component qofa qaba. Sunis negative 9 newton dha. Y component hin qabu gara oliitti hin jiru jechuudha inni kun. Then F13 is equals to what both horizontal fi vertical component qaba. Inni maal inni 7.94 fi just 7.94 dha. Wal qixaa jechuudha. Then walitti daballaa jechuudha. Simply isa kanneen lamaan F18 jechuudha. F18 ken simply himut party xy irra jiran party y jiran walitti daballaa jechuudha. Just malta kun -1.1 in I direction plus 7 here plus 7.94 in J direction jechuudha. Isa kanaan barbaanna. Just deebiin isa kenna yoo component form dhaan nu gaafatame isa kana ta'a jechuudha. Well done.